Adaraa keessan obboloota koo adaraa waan kana irraa sirriitti fiiguu qabdan keessattuu qimamoota mana madaamii adaraa waan kana sirriitti irraa of eegaa. Akkasuma immoo warri viidiyoo kana argitan adaraa keessan ijoollee haarawaaf sheerii godhaa fi adaraa keessan adaraa isinitti haa ta'u. Kuni waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Wanta akkanaa kana immoo sirriitti of eeggachuu qabdu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isinii haa baay'atu. Akkam jirtu ana obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyo isinis akka nagaa taatan abdii guddaan qaba jecha. Egaa hordoftoota koo warroonni chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Warri ta'aa jirtan immoo hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa akkuma viidiyoo amma argaa jirtan irratti obboleettiin keenya tokko haara wanatti fakkaate miceeyyoon kun haara wanatti fakkaate duraan dursee baga waaqayyoo si baase akkuma ilaalaa jirtanii miceeyyoon kun kirooreksii fi firaashaa walitti naqxee jechuudha. Firaasha namni wallaaltan jettu kirooreksii firaashaa walitti naqxee ukaa witiin ukkaamsee jechuudha. Shinti beetii dhiquudhaaf jechuudha miceeyyoon kun kan akkanatti walitti naqxe. Isaan lamaa walitti naqxan taanaan lubbuu namaa galaafata dhugaa isin jedha lubbuu teessan galaafata. Adaraa keessan obboloota koo adaraa sirriitti of eeggadhaa. Wanta kana lamaa walitti hin naqinaa adaraa yoo shinti beetii dhixxan yoo hiqaa beetis dhixxan ta'e walitti hin naqinaa adaraan masin hin jedhe wanta urgaa'u isatti hin naqinaa firaashas kanatti jechuudha. Maaliif baay'ee badaadha si ukkaamsaa hanga lubbuu keellee si baasuu gaa jechuudha wantichi kun. Amma miciyyoon kun kan walitti naqxeen kirooreksiidha. Kirooreksiin immoo kirooreksii wajjin immoo sirriitti wal fudhatanii nama ukkaamsuu jechuudha. Yookiin nama ajjeesus. Akkasuma immoo dhiibbaa guddaa namarraan ga'a jechuudha. Wankoo irratti dhiibbaa guddaa ga'a jechuudha. Kanaaf adaraa keessa wantoota akkanaa kanarraa of eeggannoo guddaa godhaa. Kirooreksii fi firaasha adaraa walitti hin naqinaa yoo shinti beetii hidhattani. Yoo kirooreksii bichaan dhiquu barbaadan kirooreksii qofaan naqaa. Yoo firaasha biraan dhiquu barbaadan firaasha qofa isaayyuu firaasha gizee dhiqatanii sirriitti fuula keessanii hidhadhaanoo afaan keessan sirriitti hidhachuu qabdu. Harka keessanis ga'oonii kaawwachuu qabdu. Sirriitti harka hin jenne. Firaashni kun baay'ee nama guba. Firaashni kun baay'ee si guba. Xiqqishuma qaama keetirratti ibiddi akka ibiddaatti sin guba. Adaraa keessan obboloota koo. Adaraa keessan isin jedha. Adaraa obboloota keessan biraan ga'a viidiyoo kana. Viidiyoo kana. Innaa obboloota koo adaraa keessanii wanta kanarraa sirriitti of eeggachuu qabdu. Of qoxxobuu qabdu isiniin jedha obboloota koo. Dhaamsi kun keessattuu ijoollee haarawaa dhuftan hin beektan. Dhugaa hin beektan jechuudha. Maaliif hin beektanii miti isaan ittiin dhiqaasanii jedhan ittiin himanii jechuudha. Namatti hin himan isaan. Garuu ittiin dhiqisu hin jedhu. Garuu isitti immoo hin himan. Kanaaf immoo walirraa barachuu qabda. Viidiyoo namaa ilaaluu qabdan. Obboleettiin keenya kun dhugaa waaqayyoo jechuudha. Ukaan ishii ukaamati. Ukee micayyoo ukkaamsee shinti beetii keessaa utaaltee jechuudha. Shi'in ukkaamsee jechuudha micayyoo kanneen ukkaamse. Dhugaa rabbi odoo beekattee keessaa bahu hin ukkaamsa keessattuu balbala ofitti cuftanii fa'aa osoo dhiqatan ta'e isii ukkaamsituma bakkatti sin ajjeesa. Lubbuu namaa galaafata kun. Kanaaf keessattuu ijoolleen duraanii hin beektan. Warri duraan keessa turre hundi keenyaa hin beekne baranne. Warra ijoollee haarawaa dhuftan hundi keessaniyyuu adaraa keessan adaraa isinitti haa ta'u. Obboloota keessanii viidiyoo kana dabarsaafi. Obboleettii keetii viidiyoo kana dabarsiifi. Adaraa kee jechuudha. Maaliif waan biraatu waliif hin dabarsinaa miti waan oduu waan garagaraa akka ijoolleen keenya walitti naqanii rakkina guddaa irraan hin geenye jechuudha. Kirooreksii fi firaashi jedhan kana asiruma abadan waanuma tokko itti naquu hin barbaachisu jechuudha. Kirooreksis ta'ee kan biraa dhiisaa shaamboo yookiin feerii jechuudha. Isallee itti naqnaan akka malee si godha. Inni waan inni urgaa'u waan hundumaa kan waan shinti beetiidhaan dhiqanii wanta baay'ee jira miti. Isuma hundumaa kan urgaa naamna qabu wanna takka ittiin dhiyeessina. Wanna takka ittiin dhiyeessina kirooreksii firaasha kanaa dhiquu barbaade taanaan hamaama jechuudha. Shinti beetii yoo dhiqxu jechuudha. Sirriitti irraa of eeggachuu qabdan. Sirriitti beekuu qabdan. Maaliif akka malee ajaa waan ta'eef ajaan isaa akka maleedha. Kanaaf obboleeta koo adaraa keessan irraa of eeggadhaa. Kophaa keessan dhiqaa yeroo dhixxanitti sirriitti harka keessanitti sirriitti kaawwadhaa harka keessan akka mul'an akka inni isin rukunisuu ta'edhaati. Bishaan qulqulluu qofaan dhiqaa. Wanni tokko ittiin godhana yoo kirooreksiitti yennoo sanii firaasha sanitti naqxan kirooreksii qofaan dhiqaa. Bishaan qulqullicha bishaan qofaan dhiqaa. Saamunuma takka wanna saamunaas jedhamu ittiin godhina. Wanna urgaa'u kana wanna takka ittiin godhin ko'uma isaa dhiqiin baqa. Isaayyuu afaan kee hidhadhu.
maaliif dhajaa isaa afaan keetii funyaan keessi inni badaadha qo'annoo keessa gasiyoo darbe qoonqoo keessa gasiyoo darbe qoonqoo keetti irratti miidhaa guddaa fida sobba keetti irrattis miidhaa guddaa fida inna kanaaf adaraa keessan of eeggadhuu godhaa isiniin jedha kanaaf kun dhaamsi kun ijoollee keessattuu haarawaa dhufan walitti naqinaa temporary isiniifan godha suuraa isaa jechuudha isaan lamaa walitti naqinaa isa qofaa miti wantoota urgaa qaban wantoota urgaa'u kan saramikii fa'aa qulqulleessan baay'eetu jira hanata baay'eetu jira urgaa'u jechuudha urgaa'u san irra ittiin naqina abadan saamunoota kafanaa miican kanallee oomo kan ittiin naqina waan takka isa firaasha kana kophaa isaa qofa kan itti fayyadamu mee amma gisee firaasha shintibeetitti nadhuuyyuu baay'ee ajaa sababii isaas shintibeetii keessatti shaamboo namni waan gagannadhee ittiin dhiqatanii nafa akkas jiruufu isaaf sababa saniifuu sirriitti ajaa jechuudha ajaan isaa akka malee si ukkaamsa isaanii jechuudha kanaaf of eeggannoo godhaa harka keessanitti illee akka itti fannoo hin jenne luka keessan harka keessanitti akka facaane nama guba ibidda gas nama gubu dhugaa rabbii si guba jechuudha kanaaf akkuma inni gubee agartee mee waan xurii sekkoo irratti qaqqabe walal godha gubeet walal godha akkasuma oggusuma san irraa walal godha jechuudha akkuma sanii qaama keenyallee akkasitti guba jechuudha kanaaf qoonqoo keetillee akkas godha kanaaf of eeggannoo isin barbaachisaa of eeggannoodhaniin dhiqadhaa yoo dhiqxanii isiniin jedha hordoftoota koo isin ani dhaamsi kiyya isa kanaadha wanti isinii dhaamu har'aaf kanan yani qabadhee dhufe jechuudha maaliif namni takka yoo lamni lama sadi beekee waan kanarraa gore anaaf baay'ee gaariidha jechuudha maaliif hin fayyadee jechuudha viidiyoon kun akkuma nan arge kana namni biraa argee itti fayyadamuu danda'a anis yeroo duraa waan hin beeknee fi wanta na qunname sin ani mataa kiyyarraa na qunnamee jira dhugaa isin gamadaamiin namsa shamaaru madaamiin koo ishee boqotte santu yeroo san ana addisii waan ta'eef hin beeku walitti naqee tan dhiqe yoo walitti naquu dadhabee ukamee dadhabee waan jedhu achumaan ishiin kilaasii ishee jirte maal taate naan jette akkana jedhe maaliif walitti naqanii nan dagadheen sitti muu ani hin beekun jedhe ukamee dhumee du'ee dhoolessiniin jedha obbolo tokko du'eetuma dhoolessiniin jedha bakka ergasii abadan firaasha kana baay'ee illee itti yaannoon jedhu bakka ji'atti gizee takka ishaayyuu ji'a lamaaffaa gizee takka kana yoo ta'e malee maaliif akka malee nama godha jechuudha kanaaf anarras waan ga'ee jiruuf isinis akka barattaniifan namoonni hin beekne akka barattaniif viidiyoo kan isiniif hojjedhe adaraa keessan obboloota koo waliif qoodaay warri agartan viidiyoo kana ijoollee keessattuu haaraa dhuftaniif sheerii godhaati walirraa haa baratanii jechuudha akka korooreksii fi marzii walitti nadne korooreksii fi firaasha kana akka walitti nadne isa bichaa miti wantootuma hunduma isaa akka firaasha kana biraan hin geenye firaasha kana adda isaa qofa kan miicamu qorichi kun jechuudha adda isaa qofa wanta dhiqxuu san shintibeetii irra caalaa inni kan dhiqamuun shintibeetii adda isaati kan dhiqxuun waan tokko foolii tokko ittiin gootu inni foolii isaa badaadha waan ta'eef inni qulqulleessee baasa waan ta'eef kanaaf dhaamsi kiyya ishee kanaadha ijoollee haarawaa dhuftaniif dhaamsi kana waliif dabarsaa adaraa keessanii bakka miidhamnetti wal cinaa haa jennu waan agarre tokko immoo waliif haa qoonnu jechuudha ati yoo ani beekeesuma callise boruus akkasuma taate akkuma mucayyoo kanaa taate jechuudha kanaaf ta'uun qabdanii irraa barachuu qabdanii of eeggachuu qabdanii of qoxxobuu qabdanii jechuudha kanaaf waaqayyo sinaa eegu siniin jedha obboloota koo akkasii siniin jedha dhaamsi kiyya har'aa ishii kanaadha jechuudha sirriitti kan of eeggattanii wanta kana sirriitti itti fayyadamuu qabdanii jechuudha ani isa kana sinii dhaamee jira obboloota koo itti aansuudhaan immoo ijoolleen haarawaa dhuftanii wantoota garaagaraa akkaataatti qulqulleessan kan hin beeknes jiraachuu danda'a akkasuma immoo gaafadhaa akkasuma yookiin ijoollee jechuun ijoollee yookiin fira keessanii goddanyoota teessan kan ala jirtu akkasuma madaamii keessanis gaafadhaa yoo ishee afaan illee hin beekne ta'e hiriyoottan keessan gaafadhaa obboleewwan keessan gaafadhaa ijoolleen as keessa jiran namoota hundumtuuyyuu fira qabaa goddanyoota qabaa hiriyoota qaba waan ta'eef namni aaddisii yoo dhufe as keessaa ijoolleen dhabu jechuudha goddanyoota dhabu kanaaf akkamitti itti fayyadamtee akkam gootee akkamitti hojjettee jedhaati wal gaafadhaa yeroo bilbilta walii gaafadhaa maaliif wal gaafachuun keessan immoo isin fayyadaman isin miidhu jechuudha waan beektan tokko walirraa barachaa deemna si jammarra akka yeroo nu dhufnuutii miti amma immoo waan hundatu sirriitti babal'atee jira waan ta'eef gaafachuu dandeessan. Innaa kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa isiniin jechuu jaaladha obboloota koo kanaaf walirraa barachuun safuu hin qabu
ati yoo hin beekne ta'e narraa baradhu. Ani yoo hin beekne ta'e sirraa hin baradha. Garuu keenya yeroo baay'ee kan dubbataaf nu beektan ijoolleen keenya wal qaaneffannaa akkamitti akka naan jetti yookiin immoo maal baradhu naan jetti. Gaafadhaa wal gaafadhaa rakkoo takka hin qabu. Akkana jechuun maal jechuudha? Akkana yoo godhe akkana yoo jedhan maal jechuudha? Jedhaatu wal gaafadhaa. Maaliif namni walirraa barachaa deemna? Atis narraa barattaa anis sirraa hin baradhe. Hundi keenya garaa haadhaa keessatti hin baranne waan tokko. Gaduma baanee baranne malee. Erga garaa haadhaa keessaa baanii laallee nama gaafannee itti madaqnee haasaa kana soo ta'e namoonni akkamitti akka haasaa hin baranne kana jedhaan jedhanii malee waan akkuma dhalannee hin barannee miti. Kanaafuu waa hundumaayyuu wal gaafataniiti walirraa baratan malee ofii keenya uumamaanii miti kan qabnu. Uumamaan kan nu kennu sammuu qofa beekumsa qofa nu kennu malee waan tokko walirraa barachuudhaaf. Kanaaf adaraa keessan waan isin dhibee wal gaafadhaa. Waliin tuffatinaa biyya namaa keessatti isiniin jechuun jaaladha. Hordoftoota kiyya warroonni chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taatanii sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Yoo isinitti tole viidiyoo kana laayikii naa gochuun dagatina. Akkasuma immoo yaada fi qeeqa warri qabdan koomentii jalatti katabuun dagatina. Gaafisoo qabaattan gaafadhaa. Isiniin jaaladha, isiniin kabaja. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemti. Bye.